har'a maaliin sitti agarsiisa seetanii mee ergan dahee ji'a lama garuu qaamni koo maal fakkaata gana ka'een ispoortii hojjedhee ofirriisa moo ammuma sirriidha moo isinoo maal gochuu akka qabdan kan koorraa ka'ee isinittan agarsiisa na wajjin ta'a namoonni baay'ee erga da'anii ka'anii garaa isaanii hir'isuudhaaf qarshiin isaan hin baane manni ispoortii isaan hin deemne loomiin isaan hin dhunne zinjibilli isaan hin dhunne jiru. Ani garuu maal hin godhe mi'a isin ilaala dura isinittan agarsiisa. Akkam jirtu hordoftoota nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyo. Har'a ji'a lama geenye waaqayyo na eebbifamu guyyaa dheengaddaa darbe jechuudha jiini lama. Anyways isinittan agarsiisa har'a. Achi booda immoo maal akkan godhe isinittan agarsiisa. Na wajjin ta'a. Guddaan sa'ee ammoo kaameratti ilaala. Kun akkanumatti ilaala. Akkanatti ilaala. Waan tokko hin qabu dhugaa dubbachuuf. Misaan nyaadhe isatu na guute malee homaayyuu hin qabu. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Hin tuqin kaameeraa koo. Akkasii baay'ee dafee nama furdatu miti ani yookiin immoo nama akkuma argateen dafee furdatu miti. Ginumaa uumamaanii jechuudha. Haa ta'u malee yoo furdachuu immoo dhaqxanii maal akka goota isitti agarsiisa. Ana laala. Anyways sirriitti badha. Hin dadhabina. Garkana gana ta'ee booda ta'ee yookiin akkamatti hafa ta'e hin beeku. Kana fakkaata maal jechuun barbaade seetan akkuma beennu namni kamuu nyaata argatee dhabee waan isaa mijatu argatee dhabee namni baay'een garaansaa guddatee ka'a yeroodha. Garaansaa guddatee ka'a. Yoo argitan baadiyyaadhuma illee jedha. Jechuun ammana waan coomatti garaatti guddisu nyaatanii miti jechuudha. Warri magaalallee fakkeenya sirriitti akka malee of qallabaniiti garaan immoo achumaan uumamaanis jira waan ta'eef ni guddata jechuudha. Garuu uumamaan guddata waan ta'eef karaa salphaan immoo uumama guddatu sana akka salphaatti gana yeroo kichuutti hir'ifachuu ni dandeessu jechuudha. Amma namoonni magaalaa geephan godhanii ji'a lama yeroo ka'an duuba isaaniitu fuuldura isaaniitu duuba fakkaata waan fagaara baasan jechuudha iddoo kana. Inni uumamuma nama kamuuti. Garuu maal gochuu qabna isinittan hima tokko tokkoon jechuudha. Ana akkuma argitan baay'ee furdadhee hin jiru garuu guutuudha. Gin furdadhee hin jiru. Garaan immoo gonkuma isa duraas argitaniirtu. Gonkuma ammanumallee hin ga'u. Kan ammaas homtuu hin jiru jechuudha. Kan ammaa osoon ofii kooti of hir'isuu baadhee yoona baay'ee jigee jira jechuudha. Surri jechuun namatti hin tolu. Ala deemuun namatti hin tolu. Annaa tokko tokko jechuudha. Maaliif faayidaan taa'ee si taasa? Hodduudha ishee isin jedhan taa'aa jechuudha. Taa'een isin taasa'a. Ashi akkuman isinitti hime uumamaan namni yeroo dahu ni furdata. Furdina iddoo biraa soo ta'uu baate garaan kun dirqama uumama hundumtuu jechuudha. So warri baadiyyaa haadholiin keenya maal godhu seetan yookiin namoonni beekamaadhuma akka da'aniin mudhii hidhatu jedhama mitire ni jira. Kana jechuun karaa sirriidhaa fi karaa beekamaadha. Garuu nuti namoonni magaalaa tokko tokko hidhannaa kana amma yeroon isaas yeroo operaasyooniin baay'ate waan ta'eef operaasyoonii taataan jennaan immoo hidhachuun hin danda'amu. Mudhii hidhachuun hin danda'amu. Maaliif madaan jira waan ta'eef yoo hidhanii hin dafqa yookiin hin cicciniin iddoon sun waan ta'eef hin hidhatanii jechuudha. Garuu warri kaan maal gochuu akka qaban. Isaan kun maal godhu ji'a 3 booda yookiin ji'a akka madaatti. Madaan nama tokko nama cicciniinaa
ji'a booda hidhachuu danda'ullee 2 boodallee 3 boodallee warri kaan sana achitti hidhachuu danda'u malee ni dhudhukkubanii cicciniina jechuudha yoo hidhatan. Maaliif iddoon sun ni shaffanama waan ta'eef. Isaan kuni akkasiidha. Sana boodadha kan isaan hidhatan. Garuu warri kaanii warri noormaali daanfa'ii salphaatti noormaal nama duraanii taatanii ka'uu dandeessu jechuudha. Nama waan tokko isinirraa hin beeksifne yeroo saamii an duras isuma dayees isuma sana jechuudha. Namni mucaan tokko analaa dhufte akka tasaa dhaqeeni otoo haasofnu haasadhuma keessa jechuudha. Amma deesse baattee deesse jechuun hin beekamu akkuma duraaniiti tu sirraan beeksisu naan jettee jirti. Dhugaa dubbachuuf yeroo sana garaan ginumaayyuu narra hin jiru. Karaa baay'eedhaan isinitti himee ture. So ani sammaammoo maaliin godhe seetanii isa kallattii nama hunduma irratti beekamu. Akkan daheen guyyaa gaaf sanaatii qabee amma torbee 2tti mudhii koo shaarbiidhaan hidhadhe jechuudha. Waanin fidee qabus jira jechuun waanin ittiin hidhadhu. Isarra garuu shaarbitu isinii sirreessa. Torbeen 2 tirfiidha jechuudha. Torbeen 2 garuu dursa ta'uu qaba. Guyyoota dursaa ta'uu qaba. Ergasii booda jechuun dafee hin deemu. Coomuu yookiin furdachuu jammareera waan ta'eef dafee isiniif garaan hin hir'atu. Garuu gaafa sanaa qabdanii torbee 2 shaarbii qal'iftanii otoo hin taane asii amma dakaatti shaarbii diriirsitanii dacha halkanis guyyaa sana. An halkanis hidhadhe. Guyyaas hidhadhe. Jechuun guyyaa hidhadhee hoolee halkan ofirraan hin halkanis guyyaas hidhadhee bulee hoolee jechuudha. Akkuma argitan homtuuyyuu hin jiru jechuudha. Homtu sobeetuma namni mee dirqama. Dirqama namni saatii kana dirqama gara ammaa wayiin ga'uu qaba jechuudha. Garuu na biraan jiru. Kanaaf maanni torbee 2 cimtanii halkanis guyyaas yoo hidhatan normaali. Surree keewwachuun isin sheemes gurdii keewwachuun isin sheemes maaliif garaan warra da'ee ka'ee fuulduraan akka warra dubara yeroo dubaraa borcii yoo qabanne illee nurraa bareedu miti jechuudha. So isa hidhadhaa akkasitti hidhadhaa. Sana booda wantumti garaa jedhama. Amma namoonni tokko ganaa erga dahee ka'e ji'a booda erga garas mana ga'u hir'isuuf deema jechuudha. Inni yoomitti fudhata ji'aayyuutti fudhata ji'a 2yyuutti fudhata jechuudha. Inni hir'atu isaanuu dafee. Maaliif otoo yeroo lallaafaa san otoo ganaa coomuu yookiin furdachuutti hin deemin hir'istanii baay'ee bareedudha jechuudha. Isa kana isiniif fayyadaa hin bareedu garaan guddatu yeroo da'anii ka'anii namarraan bareedu. Mudiin qabu. Iddoo biraa yoo furdattan das nama. Ani amma yoon furdadhee kanuma wayitii fuula ture. Fuula akka salphaatti furdadhu ni bayyeessus. Baay'ee furdachuus hin barbaadu. Amma kanaan naga'a garuu innaa furdatan garuu fuulli wal qixxeetti isiniif hin bareeda. Garuu iddoo biraa yoo ta'e malee furdina amma kanas hin barbaachisu. Yoo hafe hafuu wayyaa jechuudha furdin garaa furdachuurra. Saatii kana fa'i immoo qal'achuuf namni ganama saatii 12tti mana ispoortii birrii 100 qabaasee guyyaa guyyaadhaan. Ji'aatti immoo amma baasuun nu beeka. Isaan deema jechuudha. Gana artifishaalii bitee hidhataa. Kana shaarbiin mana keessa hin jiru singa. Salphaadhumatti. Mee isinimti surree kee dhalaalaa otoo hidhati ka'aati. Ji'uma gaa salphaatti hin hir'iftan. Garuu deessanii kaatanii guyyaa gaaf sanaatti qabdanii yoo hidhattanii haala kanaan isinii mijata. Ani kanuma fakkaadha isiniin jedhee furdina kanarras dabaluun barbaadu. Lammaffaa immoo jaalala muuqii amma kanan qabu. Amma namni magaalatti ganamas guyyaas halkanis naarafuu ga'e isin dhuga. Amma kana muuqii dhuga namni daa'e. Ani garuu ganama burcuqqoo tokkoon dhuge galgala dhuga amma ji'a tokkootti. Ammas hin dhuge ture guyyaatti burcuqqoo tokko. Cimmaaqii biratti jechuudha. Sana malee fayyadamu. Amma sirumaa xiqqeessa jechuudha. Inni fayyinaa gaariidha. Coquu harmaatiif barbaachisaadha muuqiin. Garuu booda dhuguun hin barbaachisa. Kunaan amma kana booda ji'uma sana booda yoo dhugee rakkoo hin qabu. Ganaa nam furdisaan deemu kaa hir'iseera duraan. Ani muuqii yaaduma dhiise malee amma kana borcii natti uuma jechuu miti. Garuu nyaata biraas akkasuma ammoo irraa qas jechuun waan amma kana nama furdisee nama bokabboku xiqqeessuun barbaachisaadha jechuudha. Yeroo duratti sirrii amma ji'aatti dirqama muuqii hin barbaachisa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf nama feermuuzii tokko hin fixu guyyaatti. Ganama amma galgalaatti fixu. Durumaan qabeetu.
amma kanan qabu garuu burcuqqoo tokko ganama burcuqqoo tokko galgala nan barbaada. Amma isumayyuu hir'ise nama jibbisiisas waan ta'eef jechuudha. Nyaata biraas immoo waan qibaatii qabu amma kana akka baay'ifne yeroo ulfaatti jechuudha. Yeroo da'umsaatti nyaachuun dirqama garuu hin baay'ifne. Maaliif ganaa kaanii gatiitti baasurra jechuudha. Furdina sana hir'isuudha. Haala mijataadhaan itti deemuun isin barbaachisan isin jedha. Ani kan hin beeku kanuma fayyadame. Wanti hojjedhe hin jiru amma har'aatti. An hojii wanti hojjedhe hin jiru. Hojiidhaaf immoo hin huqqatan garuu hirribatu nama furdisaa. Ani garuu hin rafne dhugaa dubbachuuf amma har'aatti torbee lama wayii gidduu duraanii tokko rafee maddee sa'aatii 5 sa'aatii 4. Duraan ginuma sa'aatii 24 rafa. Halkanis guyyaas yoo na waan ta'e hin beeku daa'imni natti jijjiiramu yeroo kana jechuudha. Saamu'eelis akkasuma mucaan kunis yeroo duraa akkuma dhalateenis yoo Saamu'eelis xinnaa waan ta'eef iyyaa inni mana keessa deemee iyyaa inni kun rafuu barbaada birbir jedha mala jijjiiree achi immoo qufaatu qabee handhuurris baay'ee madaa'ee ture irraa bu'ee ka'eetii na rakkisee amala jijjiiree.